fuunee baga nagaan dhuftan. Akkuma mata duree irratti argitan kaarraan tan akkaataa paaspoortii onlaayinii itti godhan wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma beektan bara kana jechuudha dhaabbanni immigireeshinii Itoophiyaadha jechuudha. Hoggaa tokko osoo hin gahin jechuudha pilaatfoormii weebsaayitiiwwan lama jechuudha abdeet ka godhe. Kanaaf amma immoo pilaatfoormiin har'a isinitti argisiisu jechuudha. Weebsaayitiin isaanii weebsaayitii haarawaa kan moobaayilis fayyadamtanii onlaayinii itti gochuu dandeessan kan taabileetis akkasuma immoo kompiitara fayyadamtanii onlaayinii ittiin gochuu dandeettan isinitti argisiisa. Bilbila keessanis paaspoortii onlaayinii gochuu akkamitti akka dandeessan waliin ilaallaa viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaa jechuudha. Amma kanatti gara viidiyootti isin dabarsaa chaanala keessa sabiskiraayib gochuun irraanfatina. Jalqaba biroozarii barbaaddan filattan bilbilaanis ta'uu danda'a waan barbaaddan nama kiroomii kiyya filadha. Kiroom biroozarii kiyya ni filadha jechuudha. Kiroomii erga filadhe booda kiroomii irratti ni dhayaa. Achi booda weebsaayitii ammas barreesse kana barreessitan jechuudha. E-paaspoortaal jettanii haala kanaan ni barreessitu. Kilik irratti gootan jechaadha. Achi booda isa jalqaba irratti ni dhufu kana immigration.gov.tt jedhu kana irratti ni tuqtanii sana booda haala kanaan weebsaayitichi isa kana fakkaataa haala kanaan isinii dhufa. Amma yoo yeroo kana gadi harkistanii jechuudha bilbila keessan tuqaalee sadiin kana irratti kilik gootanii jechuudha. Bilbila keessan jechuudha kilik irratti gootanii bakka diskitoop saayitiitti kana dhuftan jechuudha. Akkana gadi harkistanii diskitoop saayit jedhu kana irratti deeffattan jechaadha. Sana booda duubatti deebitaniiti. Duubatti yoo deebitan jechuudha haala kanaan isinii dhufa. Amma as biratti jechaadha login or registration kan jedhu jira. Isa irratti kilik gootan. San booda haala kanaan isinii dhufa. Welcome back kan jedhu isinii dhufa jechuudha. Sana booda iddoo sign up tana dhuftan jechuudha. Galmaa'aa tana irratti kilik irra gootanii username ni filattan jechuudha. Ana mamee username filadhu Isaaq Ibrahim jedheeti mee filadhu jechuudha. Haala kanaan filadhu username filadheeti jira. Username ulaagaa qaba jechuudha. Inni filattanii username akka barbaadanitti jechuudha. Username kan duran fayyadamin jechuudha. Kan 5 haga 20 ta'e qubee kan of keessaa lakkoofsa kan of keessaa qabu ta'uu qaba jechuudha. Ni eegdanii. Kinoo haala kanaan amma haala magartan kanaan jechuudha kontiinuu kan jedhu as biratti ni dhufa. Kilik irratti gootan jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa keessan isin gaafata. Fuula kanatti isin dabarsee lakkoofsa bilbilaa keessan as biratti ni galchitu jechuudha. Kunoo nama lakkoofsa bilbilaa kee galchee jira. Sana booda asitti kontiinuu jedhaan jechaadha. Iddoo kanatti iddoo margitan kanatti kontiinuu ni jedhaani. Amma dijiitii 6 koodii naaf fide bilbila kee irratti kunoo akkuma argitan naaf fideeti jira jechuudha. 89 91 12. Sana booda koodii erga galchee kontiinuu jedhaan jechaadha. Kontiinuu irratti kilik godha. Kunoo amma imeelii na gaafata jechuudha. Amma imeelii na gaafata. Imeelii kiyyaas biratti barreessa jechaadha. Imeelii kiyya ni barreessa. Sana booda kontiinuu iddoo jedhu kanarratti kilik godha. Ammas koodii imeelii irratti argamu sana gaafata jechuudha. Daqiiqaa 15 keessatti galchuu qabdanii achii gaditti isin garuu amma galchitan jechaadha. Imeelii keessan bira naqxanii amma imeelii kiyya biraa dhaqanii imeelii kiyya irratti naaf ergamaa ni ilaala jechaadha. Kinoo akkuma argitan e-paaspoortaal kan jedhu kilik irratti godha jechuudha. Naa dhufeeti jira. Amma kunoo OTP'n dijiitii 6 as biratti akkuma argitan kan naaf dhufee jira jechuudha. Koppii godhadha. Achitti deebi'ee irratti galcha jechaadha. Asitti kunoo kontiinuu jedhaan jechaadha amma bara dhaloota keessanii guuttanii asitti jechaadha. Bara dhaloota isin filachiisa ni filattan jechaadha. Bara meeqa akka dhalattan jechuudha. Guyyaa ji'anii guuttanii sana booda guyyaa ni guuttan jechaadha. Achi booda konfirmii jettanii as biratti erga jettanii kontiinuu jedhu isinii fida. Kontiinuu irratti tuqxan jechaadha. Amma paaswordii isin gaafata as biratti paaswordii galmeeffattanii. Kinoo paaswordii kiyya galfadhee jira. Paaswordii dijiitii 8 ta'e kan qubee of keessaa qabu qubee guddaas irra deebitanii asitti galchitu jechuudha. Iddoo kanattis irra deebitanii galchitu. Sana booda kontiinuu jettaniini. Kunoo haaluma argitanii fixee jira. You are all set jedha. Achi booda redirect to profile page. Sana booda as bira dhuftan. Isa kana kilik gootanii amma akkaawuntii banattaniirtanii amma loogiin gootan jechuudha. Ni seentan loogiin gootan jechuudha. Asitti username kiyya barreessa. Asitti immoo paaswordii kiyya galmeeffadha jechaadha. Sana booda loogiin jedhaan jechaadha. Amma haala kanaan naa fida.
amma imeelii yookiin immoo bilbila keessan keessaa kan verifiikeeshinii irratti isin erginu na gaafata jechuudha. Yookiin imeelii irratti yookiin immoo moobaayil nambarii irratti kilik gootanii anaa moobaayil nambariidhaan koodiin akkana ergamu barbaadu kana irratti kilik godha jechaadha. San booda lakkoofsa kiyya naa fida amma seendii OTP jedhaan jechaadha. Kunoo amma koodiin naaf ergama. Koodii sana sitti galcha jechuudha. Kunoo naaf ergame 5621 5621 86 kontiinuu jedhaan jechuudha. Sana booda kontiinuu jettanii jechaadha. Sana booda peejii kana yoo isinii fidu isin irra tartanii maal gootanii iddoo hoomii kanatti dhuftan jechuudha. Hoomii kana irratti kilik gootanii amma haala kanaan isinii fida. Isin get started ka jedhu kana irratti kilik gootan jechaadha. Amma get started kana tuqxanii kilik irra gootanii yoo irra tuqxan haala kanaan isinii fida jechuudha. Isin amma kanneen hundaa dhiistanii jechuudha bakka apply passport jedhu kana irratti kilik gootan jechaadha. San booda isa dura kana filattan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif moo haaraa moo inni haaromsuudhaaf kan jedhu isinii fida. Isin isa kana filattanii isa kanarratti kilik gootanii kontiinuu jettaniini sana booda kana dubbistanii yookiin dhiistanii tuma jechuudha. I accept ka jedhu kanarratti kilik gootan iddoo kanarratti jechaadha. Sana booda next kan inni jira next irratti kilik gootan jechaadha. Achi booda adult kan inni jira adult kaanii filattanii next jettanii ammallee jechaadha iddoo kana jechaadha iddoo kana next jettaniini amma isa kana yoo fiddan jechuudha maal isin gaafata amma as biratti applicant identification detail isin gaafata maaliidhaan akka galmooftan anamma faayidaa dijitaaliidhaan galmooman barbaaduuf isa kana irratti kilik godha jechaadha isa kana tuqaa isa irratti kilik godha jechuudha. Sana booda identification nambarii faanii isin gaafata faanii sana kilik irra gootan jechaadha. Achi booda kana barreessan jechuudha. San booda amma maqaa isin gaafata applicant detail jedha maqaa asitti barreessan ingiliffaa fi afaan amaariffaatiin isin gaafata ingiliffaan barreessan amma fakkeenyaaf amma Isaaq Ibrahim Amaan jedhee jechuudha asitti amaariffaan jechaadha. Kanaaf ka amaariffaa fi ingiliffaan jechaadha. Anamma kunoo asitti Isaaq Ibrahim Amaan jedhee barreesseera. Tartiiba tartiibaanii kan jiru jechuudha. Isaaq Ibrahim Amaan fakkeenyaaf anamma akkaatti barreesseeti jira. Iddoo ingiliffaan isin gaafatutti ingiliffaan iddoo amaariffaan isin gaafatutti amaariffaani. Achi booda sex ka jedhu jira saala isin gaafata female yookiin male ka jedhu jira asii fi as iddoo kana lamaanii jechuudha. Anamma male ka jedhu ni filadha kunoo as biratti. Sana booda bara dhalootaa na gaafata. Bara dhalootaa irra deebi'ee guuta jechuudha. Ni guuta bara dhalootaa. Bara dhalootaa fi ji'a ni guuta. Achi booda guyyaa ni guuta. Sana booda confirm ni jedhaan jechaadha. Confirm kana tuqaa. Sana booda jala kanatti ka region of birth naannoo dhalootaa Oromiyaa filadhaa. Achi booda place of birth Arsii ni filadhaa. Arsii jedhanii. Achi booda maaltu jira dalagaa na filachiisa occupation ka jedhu jira as biratti haala dalagaa isin irra jirtan sana isin filachiisa occupationii waan barbaadan guutuu dandeettanii anama accountant waan ta'eef accountantii guutaa marshal statusii nama fuudhe yoo ta'e meeridiidha kan fuudhe yoo ta'e singiliidha akkasuma kan hiikee yoo ta'e jechuudha kana guutan jechaadha isa kana nama meeridiidha singiliidha jechuudha as biratti ka guutu singil sana booda next jettanii jechaadha. Kunoo azalatti next isin gaafata next. Amma yoo next gootan fuula biraa isin fida. Fuulli kun as biratti main address detail isin gaafata. Regionii naannoo keessan isin gaafata. Anama Oromiyaa ni guuta. San booda godina illee ofii yoo Oromiyaa ni guute godina naaf fida an Arsii guuta. Achi booda warada aanaa na gaafata. Aanaa kinoo aanaa keessan aanaa fakkeenyaaf Arsii keessa jiran guutuu asitti fida. Siree Muunessaa Mirxii Leedoo Hooxesaa Shanan Kooluu Shirkaa Siree Suudee Tichoo Zuwaay Dugdaa Aminyaa Asakoo Boqojjii Baalee Gaskar Coolee Digaluu Diksiis Doddotaa Gololchaa Guunaa Hooxesaa kuniin kan Arsii keessa jiran isin keessan filattanii ana Arsiidha filadhee jecha Arsii filadheeti jira. Aanaa immoo Honqoloo Waabee filadhee jira. San booda ganda na gaafata qabalee isaan immoo as biratti guutuu isaa dura galmeeffatanii qabu silxaanaa duwwaa tokko jechaadha. Ni guutaa magaalaa ni guutaa jechaadha. Naa fida waan ta'eef home address silxaanaa achi booda next jedhaan jechaadha.
next ni tuqa. Sana booda lakkoofsa bilbilaa na gaafata. Lakkoofsa bilbilaa sitti guuta jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa sitti ni guuta jechaadha. Sana booda imeelii ni guuta. Imeelii barbaadan guutuu dandeessanii namni isin gaafatu hin jiru jechuudha. Kan barbaadan keessan ta'uu danda'a, kan biraa ta'uu danda'a. gmail.com. Sana booda next tanarratti kilik goota jechuudha amma. Amma appointment detailii naa fida. Detailii kan guyyaa qaxaroodhaa naa fida. Kan guyyaa qaxaroodhaa naa fida. Kaantirii na filachiisaa biyya Itoophiyaa ta'a. Enrollment office iddoo itti guuttan jechuudha. Enrollment office baay'eetu jira. Direedhaa waan jira, Aqaaqii Qaalitti, Hoosaanaan jira, Jijjigaan jira, Arba Minci jira, Hawaasaa, Dabra Birhaan, Dasee, Jimmaa, Bulee, Horaa, Mattuu, Naqamtee, Samaraa, Godee, Adaamaa, Bahar Dar kan barbaadan. Ani amma Addis Ababaa Aqaaqii Qaalitti haa filadhu. Sana booda kan guyyaa na filachiisa jechuudha. Guyyaa kan appointment jechuudha. Kan guyyaa jarjarsuu jechuudha ni jira. Fakkeenyaaf kan guyyaa 2 kan guyyaa 5 jira. Normal serviisiin jira jechuudha. Kan ji'a 2 ji'aaf 7 jira. Isa kana filadhaa jechuudha. Normal serviisii kana filadhaa nama isa kana irratti kilik godha. Achi booda maal na filachiisa? Dokumentii eessaa akka fudhattu na filachiisa. Aqaaqii Qaalittiidha. San booda guyyaatti fudhadhu na filachiisa. Anama guyyaa na filachiisa jechuudha. Kunoo Gimbootiidhaasitti sanee bulii 29:30 banaa jira nama. Achi booda konfirmi jedhaan jechaadha. Asirratti kilik godhee sa'aatii naa fida. Sa'aatiiwwan jiran isaan kanneen kan barbaadan tokko irratti kilik gootan sa'aatii barbaadan irratti jechaadha. Sa'aatii isin irratti tole irratti kilik gootan nama kana irratti kilikaa godhume sa'aatii ni tuqa. Achi booda next jedhaan. San booda dokumentii na gaafata. As biratti dokumentiin dura authenticated birth certificate waraqaa dhalootaa na gaafata. Asirra kilik godhee kan footoo kaafattan sana asirratti galchitu jechuudha. Ni baastan as keessa. Kana irratti kilik godhee jira. Fakkeenyaaf amma waraqaa dhalootaa faayilii keessan kan footoo kaasan yookiin kan iskaan gootan sana kilik gootanii save jettaniini kan itti aanu faayidaa IDdha. Faayidaa keessan kilik gootan jechaadha. Faayidaa keessan irratti kilik ni gootu. Asitti iddoo mallattoo xiyyaatana sana booda choose file jedhu kana irratti kilik ni gootu jechuudha. Achi booda iddoo jiru sanaan filattu dijitaala keessa irratti kilik gootu save jettanii nama. Kun as ga'ee jira amma. Ammas next kana filadhu. Next jedhu kana irratti tuqa. Amma gara kafaltiitti na dabarsa. Kafaltii kafaluuf deemaara nama. Kafni kabalaa asirratti ni dhoofsisa. Sana booda diteelii haala kanaan naa fida. Waan amma guuttan asitti isinii fida. Waan amma guuttan kana irra deebi'aa ilaalladhaa isiniin jechaa jira. Waan guuttan informationii guutuu hamma agammaatti guuttan kana guuttadhaa. Confirm submit gochuudhaaf irra deebitanii waan guutuu hin dandeenye amma check godhadhaa jedhaan. Amma check gochuun hin barbaachisu nutti argisiisu waan ta'eef malee isin check godhattan amma. San booda confirmii kana irratti tuqxan jechaadha. Confirm kan jettu jirti sirra kilik. Sana booda koodii kana isinii fida jechuudha. Achi booda teelee birrii kana irratti dhooftanii waan kafaltanii mobaayil baankingii jira, CB birriin jira. Anama teelee birriin kafaluu waan barbaaduuf teelee birrii kana irratti kilik godhaa jechuudha. Sana booda kontiiniyuu kana kilik godhaa jechaadha. Achi booda maaltu naafa koodii kana kooppii godhadha. Koodii kana asii kooppii godhadha jechaadha. Achi booda teelee birrii bira deemee kafaltii kafala jechuudha. Teelee birrii bira dhaqee teelee birrii kiyya ni seena. Achi booda kilik godha jechuudha asirratti next jedhaan. Kun amma teelee birrii kiyya seenee achi booda iddoo payment kan irra kilik godha jechaadha. Sana booda tax and government service kan jedhu kan irratti ni tuqa. Achi booda immigration and citizen service kan jedhu kan irratti ni tuqa. Sana booda immigration and citizenship service kan jedhu kan irratti ni tuqa. Achi booda koodii sana asitti barreeffadha jechuudha. Koodii isa kana jechaadha. Koodii kana. San booda next jedhaanii kafaltii kiyya ni kafala. Xumuree jira jechaadha. Kafaltii kiyya kafalee jechuudha. Guyyaan qaxaroo sun naaf baya. Amma appilikeeshinii kiyya biratti deebi'e jechaadha. Sana booda yeroo asitti deebi'u namoonni ani galmeeffadhe as biratti galmee onlaayinii kan godhe amma nama baay'eedha jechuudha. Namoonni kafaltii yoo kafaltan bulee kana isinii fida. Kafaltii yoo kafaliin haala kanaan diimaa isinitti ibsa. Kafaltii yoo kafaltan bulee isa magariisa kana giriin isiniif kenna jechuudha. Appilikeeshinii keessanis asii isinii buusa yookaan isinii buusuu danda'u. Amma iddoo tuqaalee 3 kana dhuftanii jechaadha. Iddoo tuqaa 3 kana dhuftanii. As bira jechuudha dokumentii keessan as bira tuqtanii. Print application form kan irratti kilik yoo gootan jechuudha. Haala kanaan appilikeeshinii keessan guutuu isinii fida.
isa kana foormii kana yoo namaafis gootan yoo ofiifis gootan jechuudha. Haala amma argitan kanaan diiteelii guutuu waan isiniif fiduuf jechuudha. Fudhattanii guyyaa qaxaroo sana iddoo ashaaraa deemtanii ashaaraa kennitanii sana booda paaspoortii keessan fudhattanii wanni isiniin galle yoo jiraate nagaafachuu dandeessanii paaspoortii waan onlaayinii isinii gochuun ni danda'a jechuudha. Waan hundaa keessan dubbisuu barbaadan lakkoofsa kee qabachuu dandeessanii kanarraaf jennee kanuma horaa bulaa deeminaa guddaa isin jaalladha.